Agartan kun ba dachaas dhiyeenya kana dubbii ijoo miidiyaa hawaasaati asiin adeeroo qabar Yusuf mootii Shaggooyyee barsiisaa fi fileenjisaa dhaloota kanaati. Adeeroo dachaas dubbii isaa dhageessisaa waan miidiyaa kana deemu jira. Akka ajaa'iba. Haya mee Sabrina jaalata dachiisu soosee adeeroo mee gaafata akka inni Sabrina dhugumaan jaalatu. Adiga Sabrina tan adeeraas hin ta'a. Namni jiina nama jaalata kabaja qaba. Mee ati na hin gaa isin irraa midhuu uumaan dhageenye. Ati nusuma gaafata. Ani Sabrina nana bu'aa hundaari. Qabeenya kiyya. Bareedina kiyya. Gammachuu kiyya abdii kiyya bakka asii walumaa galatti. Addunyaa kiyya jechuudha. Addunyaan beekanii. Mee afaan sirbaati akkam jettee ibsite? Jaaladhe sabrii sirraa miidhame. Garbaa jaalalaa seenee keessa dhime. Wayyaada nagoote wayii siimee jiru namarraa bahee awwaalame. Jaalate beekaa gubaa jaalalaa guyyaan nagayumaa. Ahmad badee tokkoon jiru. Yaa akki kaaseetu Oromoo namni Ali Birraanuu rahmataa godhu amma meeqa baasee maal argate? Akka nama kana kaaseeta irraa bitanii miiliyoona goositan fakkaata. Guutamaan maal qabaas keessa ka jiru obboleessa kiyya olii gad fiiganii sirba. Namni sirbitoonni Oromoo rakkatan malee nuti rakkoorraa ka baasne eetu jira. Akka nama rakkoorraa baasne sirbitoota Oromoo addunyaa irratti baasne tokkotti afaan banna rabbi sodaadha. Gandi biraa sirba tokko gabaase guyyaa kan Washington DC jira. Guyyaa tokko gabaase Washington DC dhufee miliyoona mana jaarratee mana qaba hegareen isaa bareedudha. Keenya sirbitoonni Oromoo kadhattuudha malee hoggaa du'an wanta awwaaluuf isaan rakkan manan qaban jarree rakkan akka nama waa baaftanii nama kana rakkoorraa baastanii samiina hixanitti kana kalata kun sirrii miti kun sirri jiran jiin mee sirbas nama sirbu tokko guyyaa tokko ol kaasnee beeknaa nuti Oromoon in general sirbitoonni keenya nu fakkaata nuti immoo amala miliyoona 60 lakkoofsi keenya mee jireenya bareedaa ka jiraatu ka sirbu mee naafiti baha Oromiyaa faadhiis hin lakkaawin Harargeen lakkoowin rakkoodhaan dhalatee rakkoodhaan guddatee rakkoodhaan du'a saba isaatiif osoo sagalee ta'uu Rabbi sodaadha kursatee je afaan ba kana yaa akhi Rabbi sodaadha kana waan guddaa gootanii namni nutti kafla ambii nutti kafla duraanuu nu kaflaa jira balleessee abadiin kun akka dhufne maal godhuu qabna akkami wal bira dhaabbanna akkamitti wal jajjabeessi waa kuffisuu irratti number 1 waa kaasuu irratti monjin arra dachaas wahii jiraa yoo jenne namni dhibbi kun aan dhufu garuu dachaas sirba way qur'aana haate way jecha rabbii haate bar jecha rabbiin hanne bar jecha namaati yes it's wrong ethically is wrong addunyatti wanni kun wrong gida garuu rakkoo waa naman goone hin jiru akka siif guutamte jetteen iyyin boruuteeti taatiin jaalala beekaadhaa miti I'm just telling you adeemsa meeqa waa meeqa garre ka arra kufe boru ka ka'uu agarre kaka'ee hoggaa kufus garree jira suutu majaa'aati wal gorfannee wal jala yoo deemne bareedaadhaan jaalatoomaan jiraadha. Wanni jaan hedduutu jira wanni dubbatanis hedduutu jira guyyaa kana mana ay feemosoota numa qabna yaa Harargeetiyye please irriban na dide video kan akka agartanii share godhaa miskiinaaf sagalee ta'a isinii galee walitti gadi yaana Warda Nasra Ibsa Qureeshi Maali Jinni Jaanqa warri feemasoota jettanii dhuftan kolkole dhageeffadha feemasummaan keessan gaafa akka Oromooti cabxanii ababoo fudhachuu dadhabdanii namni 300 isin laalu dhuftanii miskiina xiqqaa amma dhufe kana muudii qabatanii carba yoo mucaan sun rakkoon tokko irra dhufe dhageeffadha Oromoo viidiyoo kana share godhadha yoo rakkoon takka dachaas irra kaga'u ta'ee itti gaafatamni murti guutu wardaan ooleti sababa malee waan kana hin jenne qabxiin lama kan mucaa kanarratti duuluu barbaachiseef isinitti hima mucaan jalqaba miciyyoo wajjiniin istuudiyoo dhaqanii jalqabaa sirba namaa sirbiti Sabrinaan sirba naa kenni anaa sirba lakkii sirba kiyyasiin kennuu irratti dhumatee jira sun sababa saniif Nasraa fi miciyyoon dhufanii ergama qabdaa jedhanii dachaas kirakkaruu turan deebi'ee dachaas eega wardaan Dubaayee kutte haadha wardaan oolee viidiyoo waraabe viidiyoo sanirratti haati wardaa ta'alaatiitti dhuftee isiilleen fira kee dubbise alaa dhiifamaan hun jette analaan hun jette diqaalaadha namni naan ja'atti dachaasuma kana dhabamsiisuu irratti keessaa wal jaaran ay murtii guutu bar nuti meeshaa teessan diddaadhaaf
halkanii guyyaa qaatiraa si jecha bullee bar. Tolka akkasitti jara keenya dhagaa wanni takka kan isinii dhaamu. Yaadataa Junaydii kabajamoon jaalatamoon abbaan qabeenyaa halgadda mucaa kanaaf bilbilan. Rakkina ati qabdu si garree jira. Sagaleen keetillee nutti tolee jira. Rakkoo kana keessaa si baasnaa jiin halgadda. Mucaan akkasitti beellamaan adeeroo Qamar Yusuf bira qaba. Adeeroon na yaame boru adeeroo biraaf hin deemaa jeen. Murtii guutoo mucaa kana barbaadee mana Qamar Yusufitti itti dhaqe. Mana aartistii kabajamaa Qamar Yusufitti itti dhaqe. Dhagaya. Dhaqanii adeeroodhaa fi yaadataadha maal jaaniin hattuudhaa bar ilmaan dhiisee gandaa dhufee bar sirba namaa hatee janiin. Mucaan sirbii inni deemuun 45. Isinii galee sirbi mucaan deemuun 45. Ka jaarsi kiyya jawuun 2. Jaarsi qaroodha beesi. Jaarsi kun viidiyoo duraa isinii himeen jira obboleessoo. Jaarsa kana dura mana zamanootti gargaaramee jira qorqorroo fi duqee ficaan bitameefii jira jaarsa kanaaf. Okay jaarsi gaafa sammaa aartistiin ta'in gaafa qorqorroo gargaaran san maaliif qorqorroo fi ficaa dhiistanii jaarsi deemee sirban baasin. Rakkoon dachaas guddoon wardaa diqaalaa godhuu qofa. Dhumate. Rakkoon dachaas guddoon sabrinaadhaaf muuziqaa kennuu diduu qofa. Hanganaaf feemasummaan keessan dadhabee boodarra dachaasii gaddeebi'e. Dhaamsi kiyya dachaas deebisaa takkeen kenniniif si duuba jirraa Oromoon ballooni sheer godhaa wal biraan gahaa wallaallaa asirratti. Dhiyeenya kana dubbii ijoo miidiyaa hawaasaati. Asiin adeeroo Qamar Yusuf mootii Shaggooyyee barsiisaa fi leenjisaa dhaloota kanaati. Adeeroo dachaas dubbii isaa dhageessee jirta waan miidiyaa kana deemu jira. Akka ajaa'iba. Haya mee Sabrinaan jaalatta adeeroo. Dachii sossoosee. Adeeroo mee gaafatu akka inni Sabrinaa dhugumaan jaallatu. Adigaa Sabrinaa kan adeeraas ni ta'a. Namni jiina namaa jaalata kabaja qaba. Mee ati naa himi gaa isin irraa nu duruu maal dhageenye. Ati nisumaan gaafata. Ani Sabrinaa nanaaf waa hundaati. Qabeenya kiyya. Bareedina kiyya. Gammachuu kiyya abdii kiyya bakka asii walumaa galatti. Addunyaa kiyya jechuudha. Addunyaan beekanii. Mee afaan sirbaati. Mee afaan sirbaati akkam jettee ibsite. Si jaalladhe sabrii sirraan miidhame. Garbaa jaalalaa seenee keessa dhime. Wayyaa kana goote wayii si himee. Jiru namarraa bahee awwaalame. Jaalate beekaa gubbaa jaalalaa. Guyyaan nagayyumaa.